dubbii gabaabduudhaan dubbachuu deema. Wanni zaatana live nana qeerna bira sa'a sagalee fi cinaaf deemne diiqaa lamaa fi wanni nama seeneef uummata akka dhaamuudhaaf waan takka maqaa caffeeraa miskaraas baraadhaa walii sheer godhaadhaa warreen foloora qabdan deebuu bilisummaa falmataa biroodhaa sheer naa godhaadhaa advertise godhaa caffeeraa asiin option biraa qabaachuudhaan qaba. Karaa biraatiin diraamaa lamaatu yeroo takkatti dalagamaadhaa jira. Diraamaa lamaatu qeeroo cabsuudhaaf qabsoo Oromoon amma eegalte kana afan faajessuudhaaf diraamaa lamaatu eegalame. Jara keenya ilmaan Oromoodhaa akka gaariitti bara. An dubbii Lammaa Magarsaadhaa ammaa sinamanu live irratti naaso. An jarjaree waanjuu jarjaree maanoon tuqu an garuu nama diinaa wajjin nyaate amanuun na jabaatti. Abiyyi booda nama amanuun na jabaatti. Hin amanu amanuudhaaf it takes time. Namni hedduun Lammaa Magarsaa qabsoo Oromooti hojii jira bilisiginnaan taane it could be a drama. Draamaa ta'uudhaatu malchiisa. Hin amaninaa nama qorii diinaa faxare hin amaninaa. Maybe plan B Abiy Ahmed lafaa qabu ta'uudhaan malchiisa. Plan B yooni Abiy fail godhe Abiy achi baafnee Lammaa akka plan B'tti qabnee Oromoo tana cabsuudhaaf ta'uudhaatu malchiisa. Lamada oduun liig gootee baatee jedhamu liig gooteeti haasoo Shimallis Abdiisaadhaaf beejeeti jarri nafxanyaadhaa duula guddaa banaa jira. Amma dura tooftaa akkanaatiin Abiy akka deeggaru taanee jira dagamnee osooni Abiy saaxil hin bahin dura akka Abiy deeggaru taanee turre gaafa ala kanatti jarri nafxanyaadhaa Abiy irratti hiriira ba'u gaafa nuti Abiyyiif hiriira baane zamana Radisson Hotel Be Human Being Radisson Hotel Be Human Being isan nuti Abiy deeggarree baane jarri immoo gaafa Abiy Ahmed ice cream Abiy Ahmed ice cream badhaasii jechuudhani gaafa san dagamnee deeggarree diina keenya badaa Abiy Ahmed kan lafarraa Oromoo jibbu Oromoodhaa nafxanyaan itti duultee teenyee laallu kaanee wajjin dhaabbanne jennee deeggarree sun dogoggora guddaadha. Arra haasawni Shimallis Abdiisaadhaa kan liig godheeti gartee osoo hin beekin bahee harka miidiyaa Amaaraa seene jedhan hin baane liig hin goone. Beekaati waraabanii miidiyaa nafxanyatti erganii gaafa nafxanyaan itti duulte Oromoon tun gara laafeessaa Oromoon tun garaan jabaattu Oromoo walirraa naftu gaafa nama isaaniitti wankaanii lolanii Oromoon addeebiteeti bilisiginnaadhaa wajjin dhaabbatti waan ju'uufi godhan malee haasawni Shimallis Abdiisaadhaa kan liig godhee bahe tokkolleen hin jiru tanan amana kun diraamaa OPDO'n dalagaadhaa baatetti. Diraamaa amata 27 TPLF jalatti qaraatee kanatti dammaquudha qabna. Waan kana lachuutu ajandaa kana lameenuu irraa bituu hin qabnu. Lammaa Magarsaa Xayyibaan milkeessaa miidhagaadhaa koree jiddu galaa keessaa areemanii jiranii akkamitti areeman isaan duraanu sabboonoodha isaan duraanu akkasii jara keenya siyaasaa keessatti waa hedduudhaa deema. Waa hedduu siyaasaan akka gartee duraadhaa dhufanaa miti. Duubaan kunnee duubaan aslaaluu beekuudha qabna. Duubarraa kunnee duubarraa aslaaluu beekuudha qabna. Yoo dandeettii akkasiin qabaanne san dhabuudhaatu dheengadda qabsoo dhiiga qeeroon gannayxe dhaynee waraabessa kennan. Waraabessa afaanii Oromoo fuudheetti waraabessa kennine jechuudha. Hoodhaa amaanaa teenya nuu ceesisaa. Amaanaa teenya galmaan nuu gayaa. Yaa ilmaan abbaa gadaa amaanaa teenya hoodhaa. Arra Jowaar Mohaammed kakalee jarri kun Oromoodha. Diina jala turanii dhiibbaa gubbaa ture. Jarri kun nu ceesisa jee isaan amane. Arra Jowaar Mohaammed mana dukkanaa keessatti hidhaniiti jarrummaan inni kalee amanee qorii takka wajjin nyaatanii harka walirra kaatanii suuraa wajjin ka'aa turan sun arra Jowaar Mohaammed mana ifaan qabne dukka keessatti hidhanii gubbaa taa'aa jiran OPDO'n. Kanaafu there is no way OPDO'n abbaa fedhe haa ta'u OPDO'n ilmaan Oromoodha namni takka sobamuu rakkoon qabdu
yoo ammas deebinee OPDOodhaaf sobamne yoo ammas OPDO faarfan allammaa magarsaadhaan faarsu dhiifama godha arrayaa Bashir barreessee anni mormeen yaa wanta ka barreesse lamma wari lammaan biltsiginnaa hojii jirtan jettan amma maal jettanii jee yes an ammas biltsiginnaadhaa wajjin jiraan jeen namni dhaabbii kanaa qabaachuun murteessaadha lamma magarsaadhaa gaafa barattoonni Oromoodhaa dhibbaantamaan naannoo Amaaratti ajjeefamu he never say anything he was quiet gaafa ilmaan Oromoodhaa qeeroon karaa gubbatti akka bineensatti jeefamtu he was quiet gaafa ummanni Oromoodhaa akka Oromotti xiqqeenya keessa galu he was quiet gaafa biltsiginnaa fi nafxanyaa walii galanii Oromoo kutaadhaan amantiidhaan wali bobbaasan lamma magarsaa was quiet maaliif ammaan tana asbahuun barbaachisee waan juuf gaafadha maaliif ammaan tana yeroo ammaan tanaa kana asbahuun maaliif barbaachise this is not personal lamma magarsaan dhuunfaadhaan jibbaarra qabaadheeti miti garuu to me anaaf lammaadhaa fi Abiy garaagarummaa takkallee hin qaban diraamaadha dalagaadhaa jireettiin fudhan ammaan tana diraamaadha dalagaadhaa jiran tokko fuula gaarii qabatee asbee tokko fuula hamaa qabateeti asbee karraan tana fuula hamaan asbee Abiy Ahmad gaafa inni kufe diraamaa lammaan dhufee sabboonaan katakkaa Oromoon tuqin lammaan dhufee jira jennee harka dhooyinaaf jechuudha haaratti no Oromoon arra dammayxee jirti Oromoon arra bakka kana bira kutuudha qabna Oromoon nama diinaa wajjin dhaabbatee Oromoo ajjeesaa turre kana booda amaanaa jennee qabsoo Oromoodhaa ittiin kennin wallaalus beekus keenyuma ka gaafa rakkoodhaatis gaafatti ballattees qabsoo Oromoodhaa keessa tureetu ummata Oromoodhaatiif hadooddii qaba kana hubadha nuutu keenya tuffatee if tuffatee qabsaa'ota Oromoodhaa tuffateeti if xiqqeessinee ergamtoota gantuu ifirra baafnee ilmaan abbaa gadaa jennee faarfan galanni keenya arraan tana akka amma Oromoon keessa jirtu kanaatu galata ummata Oromoodhaa ta'e jechuudha akka arra Oromoon keessa jirtuutu galata qeeroodhaa fi qarree Oromoodhaa ta'e jechuudha kanaafiin nama qorii diinaa faxare tasuma an caffeeraan misin amanu lammaadhaa sin amanu itti sunduulu hin amanu qabsoo Oromoodhaa keessatti lammaa magarsaadhaa amantummaa isaa yeroon isaa dabartee jirti gaafni silaa lammaan as bahee lammaan lubbuu qeeroon barattoonni Gondar keessatti lubbuun osoo jiruu uleen cafaqamee ajjeefame lubbuun lammaa barsan hin caaltu barataa waggaa shanaffaadhaa injineringii Gondar keessatti uleen cafaqanii tumanii jeesan lubbuun lammaa magarsaa barsan hin caaltu lubbuu barataa haati qoraan gurgurtee hiyyummaadhaan barsiifattee carraan Gondar buusee injineringii amata shanaffarraa medical schoolii amata shanaffarraa ajjeefame lubbuun lammaa magarsaa san caaltu silaa lammaan silaa dhugatti Oromoodhaaf naasuu qabaate gaafni lubbuun tiyya lubbuu ijoolleen maal faa haatu lubbuu ijoollee hiyyeessaa lubbuu haadhaa fi abbaan jireenyaaf abdatan kanan caaltu ka'ee dubbachuudhaan qaba lubbuun laman baatu takka baati lubbuun namaa takka baati laman baatu lammaa magarsaa gaafni silaa dubbatu gaafas gaafni silaa dubbatu gaafa nafxanyaan Abiyyi wajjii walii galtee ilmaan Oromoodhaa qeeroo fi qarree TPLF qaarsiteen girrisaa jedhanii beeta mangistii keessaa qeeroo Oromoodhaa arrabsan lammaa magarsaa gaafni dubbachuun irra ture silaa gaafas he never say anything he was quiet arra maaliif guyyaa kana eeggatee ajandaan lammaadhaa Abiyyoo maaliif arra eeggatee arra lammaa areen dhufte abooletti hin dawwalin maaliif arraan tana eeggatee Abiy laal diraamaa kana arra guyyaa qeeroon itti mudditee as qabdee jirtu natti hin dawwalin gurbaa gowwaa eenyu suudiraan dawwalu yeroo qeeroon karaa cuftee diinagdeedhaan mootummaan Abiy lafa qabattee rakkoo keessa jirtu kanatti Abiy as bahee lammaadhaa fi milkeessaadhaa fi xayyibaaree
طيبان درانو هجران توري دران أرمتي جرت يرخي ملكيسا ميدقا دران هجران توري دران أرمي جر لما مقرسا is the same الرأى أجندان كواني أمتي خيف أبسوك أيرو تنا أفهم فاجيستني أجندا برا نوباسني أكنوتي أبسو تينيا فينين سودا جنة أبسو تينيا راك أيرو ورغورسيتي سجلي وليتاني ديمون سنان كتة أكا أجندا قلنا شمالس جروبات دوفا جوا خنا الرهاسون أكنوتي لما الرهاسون أكنوتي أيبة تقني أيبة كم ترجنة كمرمي خاب no we got no time كناف يرو تكله هنكم سكندي تكنكم ونينا ما أنت نهالكن لايف سينف المان أورمو دا يابو نمني كجوا دا مالي نمني سود رانا دولو نمني 966 ندولو نتين دولنا نمني قوتا كقولة دولي سينجي please don't call okay يونا دولي بلوكينج ولا خنا ودا وربل تجينا داتنا فكاتا anyhow وان كنا أكتي ودا المان أورمو دا ورين الدنيا رجرتن please do not give a single second وان كنرتي دراما أو بديون إرجمتون دينا بافتة أو فتوخنا سكن دي تكخني في يرو تجوبون كم يرون كسيرو يروك أبسورات يرون كسيرو يروك أيرو بيجاو جين هركول كابنة أيرو تمينو راميدم ميك أنو راميدم مالين جناد أبن مالين غرغر مالين تنفناف جنة أيرو داف حملتام أيرو يرو والجج بيسون يرو والكخاف يرو حملة ولتجونو ملء يرو واي بالسجننا هاسوينو متي خنا أكرتو بدنا يرو واي بالسجننا دا واي لما واي طيبة واي ملكيسا ميدغادا واي غربا دوفا أورمانو غنجوانا شمالي سبدي سادا دوبنو ميت no خنا كيرون الدنيا رجستان أكارتو بدا ورين هيوني خيني ورين please تابا ورين لما نقبساوا please stop إيسا أورومون نما أمنا ماني بي تكا دوغوغور ريجر يرو خودن هن دوغوغور خلي أبييس أمنيتي المبا قدا جنين لما هن أمن هيوني خيني ورين وهي بينيتن ورين او بيديوك أبساوا قوتني أرانتنا لما أمنايتن بليز يون أبدن الرقاري ماليف وني سنقوتن أورمو أميت يوني يون لغت مانتن لما الكافتني لما أبساوا مارين أبساوا خيطاتي ونخون أبسو أورمو تقفو تمالي أبسو أورمو دا هنگر غارو جيتين إبا في دبت يابن ورين especially activist أورمو دا ورين سوشال ميديا قبا وابر ريستن وادوبتن يوني أجندا لما مغرسا قدتني دقيقة تكفرتن قبص أورمو تقفو تاجرتن كيرو تقفو تاجرتن if دوبا نديب ساد آجرتن don't forget that كان أكا غاري توبتا أرى نتي أو بيديو أوجين بيفو ما فد إنو تكون مانكم أو بيديو أوجي يرو والأمن نخيسة هنجر جرخون إرقمتوت أبي في لما وجين دلقات آتورن أبي في لما تيب اللف جلب قدتن أبي في لما دمي تخا تيب اللف تورن أبي في لما جيتاتشو أسفادا وجين دلقات آتورن لما في أبي جيتاتشو أسفادا خا أوروميات آتورن أمة أورومو داخا خيسة ديمي وجين هدمي بساسي ديناف كناد آتوري أبي في لما يو جرخنا الدام بافني لكي أبي همادا أبي نفتنيا دا لما سبونا دا no سبونا دا متي خليس بر أبيين سبونا نفكاتيتي هولي قوتون بر أبي يفبوني أنا فالمتا يبرو هدك مسوتا قاف أبي يفلمان نفن أنا فالمتان حلال الرادي من دي والتجيسا قويا در الرأي قال ليها قما يتأشتر والتجي فترة تهيراتاتي سوجين تر لما دا في أبي يوجين أشد يعني قافي ناس قاف النجر هولا قوتو داتو إمام بوس يقولي أبي ياسو سبونا نكنا إيسانو به أورمتشل مبا قداخ كنا إيسانو رفع أبو خنوما جواد آجنه أرمني نمسو يا سبا
na amanaa waa hundan dubbatanii gaafaju nu hundaahu manguddoo jirtu ulamaa'ii jirtu qeensota jiru hundaahu imimmaantu nurraa bu'e maaliif takkaa bilisummaa arkinee hin beeknu abbootiin keenya gartee hin beektu dheebuu bilisummaadhaa tan qabnu dharraa bilisummaa tan qabnu yeroo duraatiif namnummaan keenyaa galma Miniliksan ol seenee nu bulchuu jenneeti gammannee gammachuu keessa namni nama Oromoodhaa kan dura taa'ee afaan Oromoodhaatiin nu dubbatu ka afaan Oromoodhaatiin rakkoo teenya nutti haasoinneeti gammannee nu hundinuu immaan buufne garuu that will never happen sun ta'uun taa'u allammaa yoo as deebi'ee silaa Oromoofiin qabsaa'u jees akka ordinary Oromootti gad deebi'ee sabboonummarraa eegalee jalarraa eegalee qabsaawee qabsoodhaan maalummaa isaa prove nu godha malee mataa gubbaa gad deebi'ee ilma abbaa gadaa jenneen simannu no hin simannu mataa gubbaa gad nu deebi'ee nama amaddii damii torba TPLF dhiittee ergachaa turte sabboona ilma abbaa gadaa jennee ifirratti hin baafu kana jalaa dhaabbadhaa yaa Bashir dhiisfirraa waan arraba reesta I strongly disagree with you yaa Bashir I strongly disagree barruu teetarraa irraan gammanne I disagree lammaan sabboonaadhaa miti lammaan sabboonaa ta'eetis hin beeku lammaa played a game lammaa sold our struggle lammaan nama qabsoo Oromoodhaaf gurgure lammaan nama Oromoo magaalaa dhaabee nafxanyaadhaaf gurgure silaa lammaan as bahee goftaan keenya ummata jechuu baate ilmaan Oromoodhaa lammaan amanan Johar said this gaafa dura eegalu Johar waan takka dubbate yoo bakka prime ministerii kana lammaan tahuu baate Oromoon kasaartee jee dubbate gaafa san hundinuu Johar itti duulle narraa eegale itti duulleeti sa Johar maal ta'ee Johar wani kun hin galtuu yenetti nundi itti duulle haya gaa eegale duultan usee garuu dubbii tana arkuudhaaf teessiyeti dhaamsa maayyiidhaa barreessee dhiise Johar keessaa bee maayyiirra gaafa lammaa magarsaadhaa naannoo Oromeerraa kaasan dubbiin akkas taate so namni Oromoo shawwate namni fuudhee Abiy nurra kaaye namni nu cabse namni dhiiga qeeyroodhaa qeeyroo kumaantamaan qabsoo tanaaf wareegamte ganee gansiise lammaa magarsaadhaati haga ammaan tanaa dhugaa Oromoo silaa as bee dubbachuu danda'a haga ammaa as been dubbanna ilmaan Oromoodhaa indaan nishawwata karaa biraatiin Shimallis Abdiisaadhaatiis Abiyyumaatu waraabee dabbaluusaatu waraabee suudatti miidiyaa naftanyaati erganii oduu liig gootee baate jaati miidarra oofaadhaa Oromoon tun gowwaadhaa Oromoon tun waan beektu ogguu gartee naftanyaan nama Oromoo duulte whether is OPDO OLF or OFC Oromoo wajjin dhaabbattii sabboonummaan Oromoodhaa nama Oromoodhaa waan jibbaa naftanyaa qabaniif Oromoo isin hojii dhaabbattii kanaafuu qabsoo qeeyroon amma eegalte kana fashaleessuu dandeenyaa tooftaa kanaan dhufneeti jedhaniiti wanni lii godhan jirtu gurbaa waraabanii Shimallis Maraataa gowwaa waraabanii miidiyaa Amaaratti erganii Amaaraan isin gartee xiinxala irraa haasawaadhaa xiqqeessaa nama kana arrabsaa akkas godhaadhaa kuni tooftaa nafxanyaan Oromoodhaan diiguudhaaf fidde bazzim aanni shawwadam nuti diinni keenya badaan ka afaan keenya dubbatu kanu fakkaatu kanu keessaa bahe jara OPDOdhaa ka ama 27 diinaa wajjiin Oromoo dhaanaa ture dubartii Oromoo reeppi godhaa ture manguddoo Oromoodhaa salphisee ajjeesaa ture ilmoo haadhaa fi abbaa duratti ajjeesu haadha abbaa ilmoo duratti ajjeesu diinni keenya guddaan OPDOdha how about that diinni keenya guddaan OPDOdha Tigreen gaafa dhufte afaan Oromoodhaan beektu ganda Oromoodhaan beektu warri harka qabee manarraan deemee Oromoodhaan dhawaadhaa ture hunoo mana kanaatu hamaadha jaarsa kanaatu hamaati qawween dhawa jaartana taraatu badduudhaati fuudhaati qalaa kajechaa ture jara OPDOdhaa Abiyyi fi Lammaafaadha Tigreen bara afaan keenya hin beektu lafa Oromoodhaan beektu gammoojjii baddaa hin beektu qilleensa Oromiyaadhaan beektu aadaa Oromoodhaan beektu ka keessa deemee gandi kun aadaa kana qaba jabaan ganda kanaa keessaa ajjeesa qabsaawaan ganda kana keessaa kanaati kana dhawa kajee keessaan deemaa ture OPDOdha ama 27
arraantan isaan sabboona godhanneetiif rakkeenye isaan kana oddaan fuunee lakki lammaan sabboonaadha Abiyyi hamaadha lakki Shimallis hamaadha Kun bareedaadha no yoo arraa sadarkaa kanarra kan jiraannu taate Oromoon dhugumaan faayidaa hin qabne dhugumaan faayidaa hin qabne please ajandaa kafarsinaa yoo dandeessan dhaqaatii iddoo waa darbaadha naftanyaa fi OPDO wali gadhiisaati laalaatti hofla akka jafiraam siyaadutti laal dhaqaa warri afaan amaaraa dubbattan afaan amaaraatiin haasawaadha amaara gartee taaziyaa teessisaa isinitti dambifnee jarree OPDOodhaa kuni duraa isitti himaa turree jarree OPDOodhaa diina Oromoodhaa qofaa miti isiniifis diina isin ajjeesniiti isin hidhanii isin taphachaa jiran jaati dhaqaatii ibidda hedduu qabsiisa namni siyaasaa beeku kafaan amaaraa dubbatan dhaqaa ibidda hedduu qabsiisa jarree haa wal nyaatu sun Oromoodhaaf furmaat sabboonota Oromootiif furmaat qeeyiroodhaa fi qarree Oromiyaatiif furmaanni sani diinni keenya angafni kaduraa OPDO keenya kana kaafaan keenya dubbatu gaafa if keessaa belleessin diinaa wali baane Oromoodhaaf qabsoon laaffachaadhaa deemti isaantu maqaa Oromoodhaa xureesse isaantu OPDOtu maqaa Oromoodhaa xiqqeesse OPDOtu qabsoo Oromollee xiqqeessee ummata keenyallee salphise diinni hanga nu kabajulleedha hanga nu sodaatulleedha warri kabajaa nurraa fuudhe OPDOdha bara TPLFis bara naftanyaa kan ammaa biyya hogganu kanaas warri kabajaa nurraa fuudhe OPDOdha maaliif afaan keenyaa son amma North America keessa wanni deemu jira warri bilchiginnaa kas jiru nageessoo iddoo dubbeetii fi Biraanuu Leenjisooti maarree warri dhengadda nafta jaggale maal godhu jiran ala kana waan nuti haasofnu dhaqanii amaaraa eekan bar warri keenya akkana jechaa jira janiiti amaaraa eeku jiran Oromoon akkana isin jechu jirti Oromoon amma isin jabaatte dhaqaa isin laaffisaa janiiti naftanyarraa maallaqa wali qabanii biyyatti erganii qeeyiroo Oromoodhaa maallaqaan bituudhaaf itiiran kana eenyu godha nama afaan Oromoo dubbatu nama sabboonaa Oromoo ifiin juutu North America keessa amaara deemee Oromoo lama bataatan በገንዘብ እርዱን ገንዘብ አምጡ qeeyiroon በገንዘብ እንግዛ jee warri dalagu jiru warruma afaan Oromoodhaa dubbatu warra maqaa Oromoodhaa qabu akka keenyaa kanaatu nu keessaa bitamee kana godhaa jira dura kan belleessuu qabnu isaan kan kanaafu ajandaan uummatinaan jechuu barbaada kanaafi yeroo malee Facebook seenee yeroo gaarii qabaadhaadha warreen share naa gootanii naa dhageessiftan hedduu galatoomaadha Facebook Ali miti Facebook caffeeraa miskanaas follow godhaa jala deemaadha hordofaadha haganuma si dhaammadha arraaf naagee fayyaa ta'a